Oromiyaan guutuun jeequmsa keessa jirti jedhe qondaalli KFO Jawaar Mohaammed. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Bosatitti humnoonni naannoo Amaaraatiin lubbuun namoota lamaa darbe. Addi bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo akka of ittisuuf waamicha dhiheesse. Oromiyaan guutuun jeequmsa keessa jirti. Torbaan tokko keessatti namoota dhibbaan lakkaa'aman kan ajjeefaman yoo ta'u miiliyoonaan kan lakkaa'aman qe'ee fi qonni isaanii irraa barbadaa'ee qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. Milishoonni hidhannoo qaban akka fedhanitti gandoota saamanii dirooniin, jettiiwwanii fi helikooppitariin ammoo garaagarummaa tokko malee bombii namoota nagaa irratti roobsaa oolu. Jeequmsa kana dura yeroo ce'umsaa baay'een keenya garaagarummaa siyaasaa karaa nagaa marii fi mariitiin akka furamu gorsinee kadhannee kadhachiisaa turre. Dhageeffachuuf fedhii waan hin qabneef inumaayyuu meeshaa waraanaa filatan. Waggaa 4 booda karaa isaan filatan fashalaa'uu qofa osoo hin taane haala jiru hammeessee jira. Akka qaama tooftaaf har'a fincilatti namoota nagaa sochoosuu fi hidhachiisuun waldhabdee waliinii du'aaf nama saaxiluu kan nuti har'a argaa jirru kakaasee jira. Mootummaan haala jiru to'achuu akka hin dandeenyee fi fedhii akka hin qabne ifaadha jedhan. Oromiyaan haala jeequmsaa keessa jirti jechuun xiqqeessuudha. Kan nama ajaa'ibu warri aangoo irra jiran ammallee dhiheenya kana akkuma torbee darbee adeemsa waraanaa yaalamee fi fashalaa'etti maxxanuun nagaa fi tasgabbii naannichaa deebisuuf furmaata siyaasaa barbaaduuf fedhii dhabuu irratti cichanii jiru. Kanaafuu du'a badiinsaa fi bittinnaa'uu itti gaafatamaan mootummaadha. Kanarraa ka'uun dhiibbaan biyya keessaas ta'e idil addunyaa osoo yeroon hin darbin dur mootummaan daandii akka jijjiiru dhiibuu irratti xiyyeeffachuu qaban jedha hayyuun siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed. Bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo akka of ittisuuf waamicha dhiyeesse. Abaa'oon ibsa har'a baaseen weerarri uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru ajjeechaan suukkanneessaan ummaticha mudate buqqaatii fi yakkoonni bifa garaagaraan ummaticha mudatan sadarkaa hammaataatti ce'aniiru jedhe. Gareen shororkeessaa milishaa faannoo mootummaan leenjisuu fi hidhachiisuu fuula isaa guutuutti gara Oromiyaatti naanneeffachuun yakka suukkanneessaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiru itti fufeera jedhe. Erga sirna Minilikiyaas uummata Oromoo gara jabinaa akkasii mudatee hin beeku ta'uu ibsuun yakki mootummaan amma jiru jalatti uummata Oromoo mudataa jiru kan yeroo kamii olii hamaa ta'uu hubachiisa. Gareen milishaa faannootiin garjabina inni dhumaan uummata Oromoo mudachaa jiraachuus ibsa. Manni Oromoo daangaa ceehee qe'ee ormaa hin weerarre kan jedhe Abaa'oon uummata isaa waliin jiraatan jaalalaa fi kabajaan uummata waliin jiraatu ta'uu yaadachiisa. Uummanni Oromoo haleellaa qe'ee isaa irratti itti dhufe kana mirga ofirraa ittisuu uumamaan qabutti dhimma bahuun kallattii isaaf anja'e kamiinuu tokko ta'ee ofirraa qolachuu akka qabu waamicha dhiyeesse Abaa'oon. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Bosatitti humnoonni naannoo Amaaraa haleellaa bananii lubbuu namoota lamaa darbe. Humnoonni faannoo haleellaa banan kanaan lubbuu namoota dabarsuun alatti qabeenya uummataa guddicha mancaasanii jiru. Haleellaan kun gandoota Buttaa Badhaasoo, Buttaa Dongoree fi Buttaa Waagaree jedhamanitti raawwatamuu eeranii manneen uummataa hedduunis humnoota faannootiin gubachaa jira. Humnoonni kunniin meeshaalee waraanaa ammayyaa fi ciccimoo ta'an hidhatanii akka socho'an jiraattonni eeraniiru. Konkolaataa poolisii naannoo Amaaraatiinis akka socho'an himaniiru.